Isa kana mallatteessee isaaniif kenna ati bashannantuun garuu amiinaan fayyine tiima gabaasan naaf agarta kafaltiin gabasin kafalamaa kafaltiin achi kafalamee hirga'u warri suuraa kaastan suuraa kaasuudhaan qophaa'aa jidduudhaan ammoo kitaaba jalqabaa doolaara 2,000 dubartoonni sikkoo mandoo fudhatanii jiru osoo angatii isaa hin himanneedha. Ulfaadha kota. Hamile surah Al-Ikhlas guyyaa seenaa qabeessa guyyaa alagaanis diinnis firris itti jawwan takkaawwamoo kan hinaafni qabamoo karaa dogoraa jirurraa guyyaa itti deemu waan qabuuf hamilee guddaadhaan doolaara 2,000 dubartoota sikkoo mandoo hamilee bakka keessanitti deebi'aa ulfaadhaa. Orin gamas itu kepala bapak ini. Yes, gamas dulu. Alright, thank you. Ulfat dengan Toma, bacaan new deba kita malam malam deba. Kita malam malam berguru ustaz. Ayo, Amas, Ero, jatuh. Enyo tu compete konar. Dua toda si komando dia. Enyo ka compete koru. Abang kabengas, yo abang business akan kanile. Kuya karami. Kana boda warga hatta waan kana sponsor godhan anis wanti jalqaba hojjedhu miidiyaa kiyyatti deemee Facebook isa jechuudha. Business asirratti hojjetan kana tokko ulaa keessan dhadheelatu siidhaanis. Dhaadhessaa business keessanii ana qabdi. Dhaadhessaa waldaa keessanis ana qabdi. Waadaa galaa jira. It's not easy. Winter kana keessa ta'e I don't care. We will advertise your business very well. Akka Oromoon barattutti akka addunyaan beektutti. Okay, garee lammaffaa. Garee lammaffaa garee akka jiru. Garee lammaffaa kitaaba hin gaabbu doolaara 2,000 doolaara dubartoonni sikkoo mandoo fudhataniiru lammaffaa. Alright, yoo inni sun hin jirre anatu gatii ittiin kaatanii madhaqa. Garuu nama hedduu arguun jira. Maal? Hanga duuba sinitti akka argu isii tanan deeffadha. Namoota as keessa jiran. Abbaan xiqqaatti nan arga tokkoon nama ija kaameraa kiyya dhadheera doolaara qeerroo jirtu dubartoonni fudhatan kaa qarreewwan hojii jiran moo kanneen fi wal fudhatan doolaara 2,000 dubartoota sikkoo mandoo anaaf caala isaan irraa riikardii natu fudhata kan jettan so it will be a record for dubartoota sikkoo mandoo qeerroo garee biraa jira. Alright, garee biraa jiru. Okay. Isaan kan caalu jiru. Isaan cidha kan deemu jira. Doolaara 2,000. Daqiiqaa 30 diddama keessa kitaaba 20 hin deemuu qabnaa fure beekte. Alright, hin jiru. 500,000 kitaaba kana natu fudhataa namni. Yes, achi ol ka'e kunoo. Oleessoo dhiirri akkas kunoo. Jabaadha. Akkana. $1,500. 500,000 maqaa kan keenyaa himuu qabdu obboleessi. Madison, Wisconsin! Minnesota! Madison, Wisconsin! Kumam Nipashanin! Kamal! Hamile Kanavi! Kamalif! Hamile! Malaki kesan isin Nukuma, Minnesota! Harkata uyunam lagi Robert Charra. This is the first time when we come back together. Alright? Kitabni Lambafada, Madison, Wisconsin, Dolara, Kumatoko, Nipashanin! Surah wali kasa namni surah kasa surah isa betul kan dia kenal mergi kana kunolala dolar surah kasa ni surah wali security na surah kasa dan negara. Thank you surah ni saya pernah mera kot surah ke itu kata mera. Ati jaman apa pulo kameraman ini kameraman saya nak datang kot jawab rafna no kamera ke itu akkana kunolala dolar aku mato kok ipashani ko police kena kama Madison Wisconsin Minnesota, you too! South Dakota, North Dakota. Shakin Nuvega, Wisconsin, Purana, Chicago, Wales, and Imbebu. Dollar of Moto Bashani, Punadera. How many men are going to come naked now? Wisconsin, go to the family. Thank you so much. Come on. We'll fun.
jiraat horii gud nama seenaa ta'e. Jaasuudhaan maaltu jira? Kabiraa jira? Arwaay ol nagaragalchee naataa booda akka ol deemu hin beekan. Jaasuudhaan doolaara 500,000 kanarraa riikardiinatu fudhatee Kamaalii fi dubartoota sikkoo mandoo jidduudhatu ta'an fi jedhu. Jidduu jala lamaanii 600,000, 700,000, 800,000, 900,000 kumla koomtoo 999 riikardii dubartoota sikkoo mandoo osoo fudhannee nabi baasee kitaaba seena qabeessa kana dhaala wadda hayyoonni keenya warri qabsoo Oromoo keessatti turan seenaa isaanii ofoo barreessin dachii kanarraa deeman. Seenaa wal akkaallee ta'u namni yeroo jalqabaatiif dargaggeessa lafaa dhufaan seenaa akkanaa barreesse Jawaar Mohaammed qofaan. Kanaan ala kitaaba Jawaarii miti kabiyyaa bar kaadireedhaan humnaan gurguranii kun fedhii keessanii nuu akkana bitti akkam namatti tola. Mee yeroo tokko hamilee dubartoota komandootiif Kamaalii irra deemee akka chap akkas itti haasina hayee galisii. Kuni garuu gallisti. Kitaaba gatii kanaa gadi bu'ee gurguran. Gatii kanaa gadi hin bu'u. Namni 20 as baatanii gatii the list price stage kanarraa suuraa Jawaar wajjin argachuudhaaf akkamma daqiiqaa barbaade fudhatanii doolaara xiqqaan jedhu gatiin inni dhumaa asirratti ittiin uruun an barbaadu doolaara 1,000. Doolaara 1,000 kitaaba kana seenaa kana ol kaaya dhalaa dhalatti dabarsa ilmaan koo akka irraa baratan godha dhaloonni boruu irraa baratan godha warri jettan doolaara 1,000. Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Indagenya sagale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khutbah guru dem. Don't worry. Fundraising ki masjid se guru dem. Ishodatina kum dibbani negi. Ani sila gaafine qaba ani masjida yoo isini guure jannata seentan jedhin guuru amma Jawaar yoo jinni jannata seen barbaadde jedhin guuru makam jedhin kanaafu Jawaar Muhammad jannata sana amin jettani akkasi wali qabne amatti jannata sabni ma qabu yoo asibaan milkina abaan warra bijaratu ma dubbachiisu warra bijaratu ma ajjechiisu Jawaar diddaa gabrummaa uummata Oromoo akkasuma akkasii miti kitaabni humbar rakkootiin qooqaatiin waan nuti keessa jiru Jawaar wajji waliigaluu mirga qabda garuu immoo ajjechaa fi saamichaa fi hidhaa fi buqqiinsa ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiruun mirga tokkollee diduudhaaf hin qabdan. Kana beektanii? Akkasuma akkasii miti. Jawaar waliin dhuunfaadhaan waliigaluuf mirga guutuu qabdan. Garuu wantoota inni jechaa jiru yeroo ammaa kana keessatti saamichi Oromoo irraa dhaabbatu, saamichi uummata Itoophiyaa irraa dhaabbatu, sabaa sabummoota irraa dhaabbatu, ajjechaan haa dhaabbatu, hijibni haa dhaabbatu, soomni haa dhaabbatu, kana jechaa jira. Kana rabbiitu kana jechuudha. Kana bira dhaabbatu, of bira dhaabbatu. Jawaar bira dhaabbatu bira dhaabbatu naggada mataa isaatti miti kan oofaa jiru bilisa baasaa sabaati diddaa gabrummaati wanni inni dubbachaa jiru kanaaf nama tokko maallaqa guddaan eegatu doolaara 1,000 sagalee uummata sagalee hin kenneef sagalee hin kitaabni biraatiin inni kitaaboo sagalee sagalee uummata hin kenneef sagalee haala bargaazaan isaa hedduun himaa ture ajjechaa deemaa Mormi deemaa jiru garuu sagalee haala Jawaar dila arraa amata jajjabeessanii dhuma deemaa ture yoo inni dhufne akkanatti dhugaa walitti rabbiin keessa jaallattu rabbiin hundi isaa fayyaa waan ta'u isin as walitti qabamtan osoo duraan
doolaara kun takka na ulfaadha na wayyooma gammachuun naa jiraadha milki naa jiraadha nama lamataan na dhufeessa na gaafadhu isaas kuma tokkome maqaa sana laati maqaa sana kan nahan lata jirta mee lata isa jirta maqaa sana hin fidanii bira sana lataan annin jira ajjechaan dhaabbatuu qaba tokkummaan uummata Oromoo milkaa'uu qaba diinaafuu walii galuu dandeenye nuti walii galuu danda'uu qabnaa jechuun jira lataanis kun takka obboleessi keenya maqaa maqaan isaa maqaa sana lataan kun nuti lataan ofisa Kamil maqaa sana ni isa sana Rashid doolaara kuma tokkoon hamilee rahannaaf maal hamileen jiru lataa doolaara kuma tokkoon hamilee rahannaaf galatooma qabsa maqaa nama qabsaadha nama laayivii irratti seetuu beektanii nama qabsoo kana keessatti yeroo baay'ee bakka hedduutti beektanii Maammee Kaayiroo yookaan Muhammad Yusuf qarshii kuma tokkoon kitaaba ni fudhata jechaa jira gara nakooti warri Minnesota iddoo biraa irraa asirratti dhufanii fudhataa jiran warri Minnesota maal cabsistan Muhammad Yusuf ulfaadhu galatoomi barhaa siyaafu umrii fayyaa umrii marargan dubartii takka achi kitaaba ol qabaa jetti kuma takka jechuun yeroo keessa dabarsa ulfaadha haasuma jawaarra ta'uu barbaadu Yes. mee harka baasa akkas taanaan dafaatii kitaaba kana danqaa fudhaa mee warri kaameraa xiqqoo kaameraa keessa gara hawaasa kanaa nagaragalchaa gaaffii tokko hawaasa kanaaf qaba Why is he like? Jerto Minnesota Wisconsin maalisan garuu kumaaf dhibba shanii nama hedduun irra deeme akka taanuun beekuuf hijjiti jajjabaa hedduun agarti mee hundumti keessanuu waa arguu barbaada diinaafis firaafis dalageettu warri kitaaba warra miidiyaan keessan hawaasa kanatti achaa garagalu hundi keessanuu warroonni kitaaba hin gaabbuu bittanii harkaa qabdan fuula isaa as garagalchaatii mee wal qaba wal fuudhaamee kitaaba kana Pira ol fuudhaame wal fuudhaa namni hundi keessanuu kitaaba kana wal fuudhaa akkasitti Here akkasumatti qaba warri kaameraa ragaa kana firaafis diinaafis abbaa eenyutuufuyyuu manni kitaabni kuni mana hunda galaa jira jechuudha. All right. Beautiful. I know that. Worry online, order, kitaab osoo hin agarre jettan dhumarratti gara dhumaasa dhaqanii isaan irraa fudhachuu ni dandeettan. Kan kun warra online illee qabattan. Baay'ee dolaara kuma Ustaaz Naasir dabara jiranii ana Ustaaz Naasirin asirraa ni buuftumoo. Haasawa jawaarii gaaffii boonii achi boodaan dhufu dhageeffachuu barbaachisumoo. Yes. Yusuf. Mami, Atlanta menjelaskan Atlanta Bro. Agar tadi ini Atlanta Ibrahim Muhammad Yusuf Jolara Kuma Toko Kata Ayu Hawas Atlanta Ibe Amerika Hati Uri Toko Jawata Atas Be Nakira Jolara Kuma Toko Jolara Kuma Toko Kita Di Asal Jaya Jira Jolara Kita Tidak Asal Dapat kultur Oromiyaa fi Itoophiyaa maal akka fakkaatu waan isa buusaa keessaa qabu guddeessu dhageeffannaa doolaara kum tokkoon kitaaba jalqaba gurguruu balleessitanaa jedhan akkas goone osoo gama sitti jalqaba gurguruu baattan islaa hundaa kuma kumaan isinirraa binnaa amma lammatamaa hin kennitan firaaf Itoophiyaa fa'aa ergitan boorsaa keessa keettanii garaa jala dhossitanii warra PDF hin gahin jechuudha.
All right. Dollar kuman. Dollar kuman. Dollar kuman. Ustaz Nasir. Gatiin kun at least kudhan argachuu qabna. At least yoo xiqqaate. Oromoo keessattuu warri Minisootaa seenaa qabda. Maqaa guddaa qabda. Warra guddaa. Warra majlisni Itoophiyaa gaafa dhufistu simata. Prime Minister illee sumaatu simate. Qabsoo tanaas sumaatu asiin gee. Waan dhaadhaamanii isin hima dhagaa. Minisootaan kufnii jechuu beekaa jira. Dhageessanii. Kufuu jaalattamoo hin dhumnu ni jiraanna. Ummataaf ni jiraattu. Ilmi namaa sadii. Takka ofiif jiraatu. Takka gosaaf jiraatu. Takka biyyaaf jiraatu. Ummata biyyaaf jiraatu ta'uu barbaaddamoo ummata ofirraa du'u ta'uu barbaaddan. Mee namni ani ummataaf hin jiraadhaa jiru. Rabbii gaditti ummataaf hin jiraadhaa jettu as gabbee. Seenaan ta'e zalaalamaa jiraatu. Bar seenaan namni isin galmeessite nama ifirraa nyaatee biddeena irraa du'ee miti bakka seenaan galmeessite. Nama ummataaf jiraatee ummata irraa du'eef seenaan galmeessite. Guyyaan ilmi namaa seenaa galmeessuu eegalu. Guyyaan ilmi namaa dhalatu hunda ni jira jaa. Awwa Rabbi si jiraachisu umrii fayyaa. Maqaa keenaa himu. Gammadu gammachuu waliin dhaabdu Rabbi waliin si'adha. Doolaara kun tokko gammachuudhaaf sagalee. Biteetiin jira deebi'eetiin kumaan bita jaa gammachuu. Hamilee. Waan qaanfadde malee xiqqoo wayita silaa isumaan hiyyisaa. Kaameramaan ni jiru. All right. Namni lama sadii yoo arganne ati kun kudhan arganne kumaan. Arganne kun maqaan deddeebi. Ibrahim isa laasnee miliqtanii maqaa abbootii maa nyaattan Ibrahim Hussein. Ibrahim Hassan. Inni nu dheeraa kana bareedaa kana. Loshoo kana dogoo kana Rabbi fayyaa uumaa imaana Rabbi siyaa kana. Rabbi barakaa siyaa kun. Ija hamtura Rabbi siyaa dhiisu. Jaartii teetiif Rabbi umrii fayyaa imaana siyaa dhiisu. Walii waan ashaa. Namni biraa. Namni an sagalee ukkaamamteef sagalee ni taa'eetu. Kana hojjechaa jirru. Heloo ittiin dabalama jee keerii walii siyaa dabalam tokko. Keerii nuti walii siyaa qabamtu. Sharriin sirraa haa qabamtu. Oromiyaa fi Itoophiyaan nageessa haa taatu. Qabaan kee nagee haa ta'u. Harkaan naqabdeeti akka naqabdee kana riskiin siya walii haa qabamtu. Maqaa kee nami. Abdurrahim Burqaa takbiir. Hin sodaatin takbiir. Maali teenisti jira si fakkaate? Hin sodaatin. Abdurrahim Abdurrahim Butta. Hamilee naa kanaaf harka naa rawaaf. Gaarii namni biraa namni hin jira biddeena irraa hin du'u ilma hawaasaati ilma sabaati ani diddaa gabrummaati namni jettu gara dubartii irraa sagalee dhagaa jira nama sannaayame bilaashiti sagalee fuudhan hin jiru pirezidaantii yoo taates naayame waan qabu jimmittiiti jedhaame yoo jimmaa taates Adde Leila, assalamu alaikum. Leila mitenda, Leila siapa? Amira. Queen jani, beda ni. Queen Amira jani. Amira Queen jani. Warna TikToka antur fata na kamu. Dolara kuasa na rumah the Queen. Kamu teh irda, maka ke bilas tinta deh mau kan? Irra kamu tuh orang kamu Namni Queen irraa bilisaan ishii baaseette. Warra kun namaa keessa jirti. Lakkee akkas taatu sirraa buusne. Saatalaayitii gabalee jijjiiree. Oromoo jirtu goggooytuu barbaadu. Dhaloota dhufuufi seenaa galmeessee jiraachisa namni jettu. Kitaabni kun kitaaba seenaa keessan
seenaa uummata keenyaati. Yeroo keessa itti dabre gaati koo manni fuula lanaa sadi dabre. Aye, sa'aatii wajjin deemuu qaba. Waan kanas tolchuu qaba. Hedduu namaa mana namaa nama garuu qaba. Seenaas dalaguu qabna waan ta'eef Ustaaz Naasiriin naaf taa'e xiqqoo daqiiqaa muraasa mee xiqqoo hafuura kennee xiqqoo sirraa gadi bu'a. Daangaa saniin dabriniiti du'aayii siif goonaa gadi bu'inaa hin jedhanii du'aayii kanas argachuun barbaada. Jaweenis obboleessi kennaa barreessaan kitaaba illee baay'ee editara qofaa miti barreessaadha. Kanaaf kitaaba inni edit godhe kana namoonni lakkii kumatti qophoofne mee walakkaa isaa gannaa bu'ii kanaan jedhunaa jedhame qarshii yookiin ammoo doolaara Ameerikaa 500 kitaaba hangammaa kitaabni gurgurame 8. Okay? Kanaaf kanneen ammoo kitaaba hangam deemuu dandeenya 500 dhayyee doolaara 500 namni doolaara 500 seenaa ni daleessee amma hiriira naa galaa hayyee doolaara 500 kootu obboleessa kiyya gamana kootu doolaara 500 hamilee doolaara 500 amma kanarra gadi bu'inaan hin jedhinaa kanarra gadi bu'uu beeka. This will be the last. Boodarra ammoo as baatanii jawaariin illee suuraa waliin kaa'aa jettanii you can have enough time as baatanii gara barbaadanii suuraa ka'uu dandeettu. Yaadannoon kun bar viidiyoon dhadhooraa bamu kun isinillee dachiitan irraa yoo ittan it will be here forever in YouTube. Ilmaan ilmoo keessanii maqaan haa himisa. Bashaniin gabbisaa doolaara 500 gabbisaa harcaafee Usman Ismail Waqo doolaara 500 hamilee kennaafika hamilee doolaara 500 Ismail Waqo. Okay, Sadiq. Oh, Sadiq Gammadi ammallee doolaara 500 kitaaba sana waan 500 illee deemee jira doolaara 500 Sadiq Gammadi suuraa keessan kaameraa keessan nama kennadhaa bilbila keessan. All right, perfect. You will have enough time to take your picture. This is a historical moment, Beka. Warroonni duratti harka ol baastan kitaabni kun harka keessan hin jirre kitaaba kana osoo hin qabanne mana keessanitti hin galina. Kabajamtoonni hayyoon manguddoonni qaawwoonni as keessa jirtan ulfaadha galatooma nama tokko sila maqaa warra Minisootaatiin galatoofachuu barbaada nam lama. Ahmad Daleenyi ni beektanii Ahmad Daleenyi. Mee namni Ahmad Daleenyi beektan harka ol baasa. Magaalaa guutuun beekna. Mana guutuun. Ahmad Daleenyi qarshii meeqa kabade beektanii? Doolaara 3,000. Hello? Thank you very much. Merci beaucoup, Yannick. Galatoomi, ulfaadhu, wayyoomi, maatii keessa barakaa siyaaftu, obbo Ahmad Daleenyi nama jalqaba irraa haga irraatti ejjennoon isaa dhiiga ilmaan Oromoo bilisa baasuu irratti hin jijjiiramin Rabbiin haqa irratti si haa tursiisu jannatul firdaws si haa badhaasu jenna. Namni lammadaa reessistii taatee naan hin jenna, dismee gootee naan hin jenna, abbeeraa biyya tokko beekta. Radwaan Hamzaa jedhama. Doolaara 2,500. Okay. Ahmad ada turte jaan Ahmad Daleenyi ada ture jaani. Ahmad yoo nagaa jiraattee bakka jirtu ulkee. Kun nu duuba san jira. Akka piriinti ta'uuf warroota jalqaba irratti gumaacha 3,000 kanne Ahmad Daleenyi akka wanni kun piriinti ta'u kooppiin kun akka harka isin gahu jechuudha. Akkasuma adeerree fiyya Ridwaan Hamza abbaa irree warra bijaaratan kun siyaa badhaasu. Amin jeemee adeerree warra bijaaratan siyaa badhaasu. Karaa Rabbiin jaalatu siyaa badhaasu amin. Galatooma ulfaadhaa maatii waatiin nama isaan xiqqaa guddaan ulfinaa fi kabajaa Rabbi sirraa tursiisu. Rabbi maqaa keessan kanan tureessin atii fi Ahmad Daleenyi ilmaan keessan irraa
gammada ilmaan keessaniif abbaa isin haa godhu haadha warraa keessanillee haadha milkii haadha gaarii rabbi isin haa godhu isin janna waliin jiraadha. Isaan waliin walii gola doolaara 5,500 walitti baasanii akka piriinti ta'uu godhanii asirratti isaan galatoonfachuutu dirqamnee jechuudha haanuu galatoomanii. Mee hamilee isaan lamaaniif. Hayye. Kitaaba muraasatu naaf hafe. Kitaaba muraasatu naaf hafe. Kitaaba muraasa. Beektafa. Haala gargaarkootu kan mana qoleessi malee sagalee keessa yeroo yeroo danda'u. Alright. Mee kitaaba kana kitaaba hanga muraasatu naaf gurguruudhaaf kana booda gara marii seennaa. Mee namni hawwii doolaara 500 hawwii fudhatteerti kitaaba tokko doolaara 500 warri 500 ammas asiriiraa kan maal taatarree 3,000 ga'ee jira on the top. The record of dubartoota siqqoo mandoo is broken by 2 other people, by Ridwan and Ahmed Jalale. Hamle kennafi ka Ahmed Jalale ka makiinaa isatu suphaa makiinaa xiqqoo dogongorraan isatu bakka deebisaa hin dagatinaa kan sina sasa makiinaa keessanii yoo simbiraaban Ahmed Jalale eessa garaajni isaa hidhaatti dhaqa. Kan mootii jechuu dandeenya. Dhaadessaa isaanii ammoo qaamaan bakka dandee akka odoo waa dagalee hojjennaaf dhugaa dubbachuudhaaf. Itti fufaa ka kitaaba doolaara 500 doolaara 500 doolaara 500 ganna beek ganna Ibrahim ganna dargaggeessa lafaa dhufa ganna Ibrahim ayya ganna Ibrahim ganni galee jiraadha gannatu gale ganna keessa dhalatee ganna Ibrahim doolaara 500 hamilee gannaa fi kaa doolaara 500 kitaaba kana kan fudhatte koottaa ka dafaa fixaatii mee waan jawar jarullee dhagaa ka let's go for that. Namoonni as ka'aa jiranii namoonni dhufaa jiranii eenyu akka maqaa yaamu kanatti aansee hin beeku hopefully great eenyu akka jedhu maqaa wajjin koota doolaara 500 kennaan kitaaba isaa fudhatee bashannatu beeknee kennaa fi bashannatu doolaara 500 kitaaba jawweenat fudhatee galatteerti mallatteessaa. Bashannatu doolaara 500 warri gatii kitaabaa kana kabaltan ammoo warra achitti bira kafalan bira dhaqa warri sun ammoo asna laala nama maqaa yaamu ammoo ofitti simadhaa. Hamilee gaariidhaan naaf keessummeessaa eenyu kan itti aanu maqaa naa himu buleessi biyya kanaaf buleetti. Bilaalii fi obsee obboleeyyan laastineen keessaneen qarallee bitan maqaa akayyuu naa gahe maqaa kee kan laastineen naa Bilaalii fi obsee simbuu kitaaba simbiru okay simbiru kitaaba duraan bitaniiranii online illee binnee jirra ammas kitaaba kana obboleeyyan lamaan taane doolaara 500 ni fudhanna jedhanii fudhadhaa doolaara 500 dafa bashannantu fayyaatee galatoo. Okay, gamas dhaqa kabaltiidhaaf ammoo gamas dhaqa bakka ijoollee uffata gugurraacha uffattu sana bira dhaqa achi jiran bakki kabaltii. Go ahead. Okay, seenaa. Hayyee namni biraa beeku doolaara 500 obboleeyyan ta'anii haadha warraa abbaa warraas ta'anii ilmaaf abbaas ta'anii bituun ni danda'ama. Maatiis ta'anii obboleeyyan ta'uun akkana kunoo. Jareen biraan jiru. Laal inni mari'ataa jirullee bar already isin marii eeggatanii gana marii asin fixataa jira warri as dhufe kumaadha ajaa'ibaa jawaadii waliin. Ergaa gamaaf tullee asumaan dabarfatan namni qalbii qabu. doolaara 500 Ayyee 500 irraa 250 kan buusna. Walii galee Dr. Hussein 250 kan buusna yaada bareedaa miti. Doktor yaada bareedaa miti. Doktora amata 27 gonu bareedu sun taane doktora dhugaasii qabna beekaa. Dr. Hussein agreed with you. doolaara 250
du'aa isin deebifatte. Baay'uu Booranaa du'aa isin deebifatte. Rabbi yaada ammaatti si yaadatus. Quuqaa isin jiru Rabbi irraa nuqqisu. Rabbiin akka isin feetu qofaa miti akka Rabbiin fedhu walitti Rabbi isaa badhaasu. Yaada ammaatti Rabbi isaa gootu waan maatii keessa fayyaan dhibeen yoo jiraate Rabbi edanurraa dhibee sirraa dhabaa fi dhibee Rabbi sirraa qasu. Sababaa keetiin Rabbi subhaanahu wa ta'ala qabsoo hedduu garaa jirtu ta'e. Nama aadaa hedduu barsiisaa jiru. Galatoomallee nama galata duraa qabu. Mee namni kumala. Baay'oon akkuma agartan duratti dubartoota sikkoo mandoo keessattis warra gatii kitaaba kanaa jalqabee fi bari keessaa isa tokko. Amma immoo akka maatii biyyaa ilmaan biyya wajjin kitaaba kana doolaara 5,000 bitachuu 500 bitattee kanaaf hamilee kennaa himaa yeroo tokko hamilee kennuu isin hin dadhabin anis isa irraa dubbachuu hin dadhabnu. Thank you yeroo geesse. Akkuma yeroo geesseen yeroo nu gahaa jirti. 250 nama 10 argannee gara sagantaatti isin tarkaanfachisa. Mee namni 250 jettan? 250. Come on. Waan bar ruuza ispoortiidhaan bittanii man 250. 250. Awunan sarfachiisina. Takkaa doolaara 10. Here we go. Dr. Hussein, hamilee waan taatan. Dr. Hussein ofirraa hin jalqaba jedhanii akkana hunno. A man of his word. Nama gartee nama nammadaa. Maqaa isaa naan himu. Maqaa isaa. Fayyinees doolaara 200 hamilee. O abbaa manaa isii maashaallah rabbiin shamsii waliin abbaa manaa isiitii waliin doolaara 250 kitaaba harka jawaarirraa fudhanna jedhan. Abbaa Imaan Haji Mustafa 250 hamileen hin jiru abbaa Imaaniif. Hamilee 250 waliin qabnee haqarree du'aa eegonaaf. Du'aa paakeejii keessaan beenii isin godharra inshallah. Anaa miti haqee badu Rabbi haqee badu. Isin keessa nama Rabbi irraa sodaatu jira. Nama Rabbi akkaan sodaatu jira isin keessa. Nama Rabbiin irraa dhaga'u jira hin beekan. Yaada muraasa keessa Rabbi sinaaf ta'u. Waan nama dhibaate Rabbi isin hin dhibin. Amin jaame. Waan nama sodaachisaa Rabbi isin irraa qabu. Amin illee dadhabdeinaaf. Waan nama sodaachisaa Rabbi isin irraa qabu. Waan nama gartee rakkisaa, waswaasaa, shakkisiisaa Rabbi isin irraa qabu. Nama asaan keessan nageessin haa ta'u. Maatiin keessan diigamarraa Rabbi haa dhiisu. Ilmaan keessan ilmaan barakaa haa ta'u. Amiin illee dadhabdana. Anuu lallabuu dadhabne maa amiin hojjetan. Dhibba namaa 50. Nama itti dubbee kennee mul'achuu barbaada. Irra qabda Osoo dubbataa jirtan warri Minisoota laayivii isin ilaalaa jirraa isin gammanneerraa akkitti baatanii goota kennatti simattanii natti tolee jiraa jechuudhaan Saalaasiyyoo Manfisteenasiirraa maqaa teessanii doolaara 1,000 jechuu jira. Obboleessa Afandisiyyoo Saalaasiyyoo. Hamilee Saalaasiyyooti doolaara 1,000 maatiin isaa namaa isaan Rabbi nagee haa godhuuf. Yaada muraasa Rabbi haa gootuuf. Ilmaan isaa ilmaan barakaa Rabbi haa godhuuf. Zarmaanzanii isaa kana gar akkasuma jattu ni beektan kaa durataa sikkoo fi mandoo kana maatimi. Wayii bustanii. Ittuma jiraami. Aboo zalaalamitti bu'inaati. Warri eeggataa jirtan narra raanina garuu Rabbi si haa tursiisu. Waa'ee isaa waa jechuu barbaada. Namni kun itti garagalinaaf. Viidiyoo kaameraan sirriitti ranaa qabu itti naa tufuu qabdan. Namni kun ofii isaatii baratee barumsa digirii tokko osoo ni gahaa hin jirin maastarsi isaa fudhatee ilmaan isaa tokko osoo naafin ilmaan 3 mahu kan waliin eebbifamtan. Maatiin guutuun barana haayiskuul irraa ilaa kolleejatti intartiisaa mataan garii peejii barataa jirti akka dhageenyu. Mee naaf hamilee bareeduudhaan naasimadha.
إجابة ربي سامس ربي برفاس يا أمتا كيسني فكاتا كيسني ربي هواسا كيني كيس ربي نارو سيسو برمسان برين جرا برمسان برين برمسي أمني هندان كيس بكي جرو هندان كيس جريني هندان كيس ربي نارا برمي إيماني وانت برسو وردن دور ربي نارو دولارا نبنا ما في شانتم يا ربي سيوا كتا أجيب فدا gurgurtaa kitaabaa kana dhaabbannee keessa mariidhaa fi marii barbaadaa waan sagalee dhaga'uu barbaadanii amanaa exactly namni meeqaa as bahee kitaaba barbaada namoota amma sanarra kitaaba santaawwan kitaabuma keessa qabatanii dhuftanii gatii qabatanii mallatteeffachuu dandeettan suuraa ta'uu dandeettan. Okay, doolaara 250 maqaa kennan. مختار أوفسالي ورا برادرا أوفسالي عبد الرزاق عبد الرزاق السيفي جمال I did. إذا ما نمتني ورا كيسني ده ولا مما ما شاء الله ستين هفتة رفتي مكا كنا هذا جس مكا ورا كيسني مصر حاجي قاسم أبا منا يسير فكمان بيته يسير إبنا ما في شتى من جلنا فوجته إبراهيم جلنا فوجته والروتا مكان وين كان حملنا كان نف حمله اللي تدمنا كابو خلاص كعارت إن شاء الله نمني إبنا ما في شتى جرات مراد ماجد نولفاتا نوغرتوما بقى أدوبي نوراج أبسطان baga diina nurraa cabsitan osoo maallaqa kan nu baattan akkanatti wal qabatanii ba'uun keessan kuni ija budaa qoricha ija budaa akka taati beetanii rabbii ija budaa rabbi sirraa qabamee jee falfalaa fi falfaltuu rabbi sirraa qabu haasidaa fi histii rabbi sirraa qabu mirgaan galii mirgaan babbayi nagaan babbayi nagaan gali an cufaan jiru beeku. Alright, sagantaa kana cufuuf deemna. Warra as jiru kana qofa fidnee cufna. Daa'ima kan maatii biraa dhaban jedhu. Okay, please, daa'imman teessan qaba yoo asii gadi ba'an arguu dandeettanii daa'imman teessan waachoodha. Okay, warri as jiru kun kitaaba kan qabdan mallatteessanii moo na biraa barbaaddan? Kitaaba narraa barbaaddu? Okay. Asal dafee kitaaba naan dhaqan kitaaba asii fidadheera ka afaan amaaraa yoo ta'e malee. አማርኛ ተናጋሪ ወይም ደግሞ አማርኛ ማንበብ የምትችሉ ምናልባት ቁቤም ማንበብ የማትችሉ ደግሞ የአማርኛ መጽሐፍ በሰፊው አለ። ኦኬ ዳቪድ ሳዲቅ ኪታብ ሰናደፍ ያሰት ነማዝሩ ከነ ቆፈራ ጩፍና ዶላር ይበለማ ሸንተማ ወረፍነት ከነ ጩፍ ሳዲቅ ጀማል ወደተው ይበሻል በቃ ነገዱት አማቃየሞ ማጋያ ጌት አብዱረዛቅ አዳሚቲ ሳስሚቲ አብዱረዛቅ መቃን ጀላስነኒ ቀዲር እንጀኒ ማለት አብዱረዛቅ ቃሲም ነምኒ ጀዳሙ ከየ መቀቱን ጀኒ ከዲር መቀቱን ጀኒ እነስ አማስ ኪታብ ከነ በሸኒ ፍረቴራ so what please can you guys help me ሳዲቅ ማለት ሳዲቅ ኪታብ ገፊና አፍሪካ Okay. All right. Nabira gahira kitab na dosan na umsa. Kitab nabira gahira kitab at tita ng kofa. Sana stab balang kanaf mo. All right. Warra asjiran kana boda tumuruf demna tumurre Sheikh Nasir Ebban tumurani dafati war assistant kanata suran Ustaz Nasir saganta asli kana qiyab kaisa nura chufa gara mariti dema bechuda papa kana bod dafa dema uri jalo dette namaka thank you
Kabuta! May kabuta di organ namin na. Tingnan na siyasa. Kabuta! Go, man! Kabuta! 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 Go, man! Jawab dulu. Agak bete na huli mormon tu sama dia kita. Agak bete na mormon tu. Sekarang kayaknya kan mami. Duri sekarang aja cadar. Bagian udah. kahar kadee budeewe kahar Thank you. Kaabutaatiin hangafee hordoftoota daawwattoota qilleensarraan nu daawwataa jiran warroota Awurooppaarraa akkasumatti Ameerikaa keessa Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Afrikaa hirriiba keessa dhabdanii daawwachaa jirtan ulfinaa fi kabajaatu isinii mana bakka jirtanitti nu wayyoomaa uffannaa nu galatoomaa warroota narraa kan asii waliin qabamtan sagaleen keenya loud and clear biyya diiguufi miti mootummaa diiguufi miti mootummaan haa sirraa'u daandii haqatti nuuf haa deemu ajjecha haa dhaabu saamicha haa dhaabu sabaa salammootaan wal ficiisuu haa dhiisu ummata nagayaa sodaachisu abbootii qabeenyaa doorsisuu abbootii qabeenyaa qabeenya isaanii humnaan irraa fuudhu haa dhaabu kanuma bara wanni dhaammachuu qabaan biyya san keessatti namni haqaan jiraatu haqaan haa jiraatu gabaabaa biraatti kanaaf jibbaa obboleeyyan keenyaan qabu jibbaa sirna nama nyaata sirna gabroonfataa sirna haqa dabsaa sirna saamichaa sirna ajjeechaa hidhaan hidhaa sobaa cubbuu diddaan keenya kana malee mootummaan haa diigamu jechaan jiru kan jaarame akkamiin nuu jabaatee haqarratti ifaa bilisaan ummata haqaan bilisaan ifaan bilisaan ummata san hooggana kaayyoon keenya kana nama jijjiiruudhaa miti duris jechaa turre nama jijjiiruudhaa miti yoo jijjiiramne moo humnaan dadhabu arrabaan hin dadhabu rabbi malee waan sodaannu kan nu beeku goonee jirra arrabaan qaallichaas qabne maduranii waan taame aboo qabne moo qabne as qaallicha gaafaa nama dura qaallicha guddaa afaanii bana hin qabne alam nuhliki lawwaliin thumma nutbi'uhum al-akhiriin akkuma haduraa dabarsanitti osoo qawwee takka nu baasin namni haqa malee nama min karraa muqufta رسول ربي عليه الصلاة والسلام وأنت لنصور ربي نما تجرجر سرعة نمني نما زلم نمني نما مين نمني حكام ملي نما أجيس لنصور ربي بلا ربي اتجرجر كي رسول صلى الله عليه وسلم خناف إسانيس بياس حواسس نجيبا سنة اللواجر سانتوشا جاني جراجو لدمنيتي ميت خناف مهيرت ربي سبحانه وتعالى بيا في بيوتي لفا في لفيتي ربنا جنا وقت آمين أجاك إيه دعائي يتم تفضلنا ربنا جيسني هاقول من الرابات أنسان نجار ربي تشناقلت أكسنانا تقوم عليه أسين نجيا مننتي نقلا والكهي تنقافة مر والكهي تقوم والكهي نجيا والكهي بلسوما ملكي لا ورطم ربنا هاقول جوار كينيا أقوم دران ربي سيبسد أكاد في ملة akka deematti nu mi'a malee akka shakkiitti illee nu urgaa amin jedhu isinillee akka shakkiitti nu urgaa akka deematti ima nu mi'a akka aduutti nu ifa turtii gaarii وجزاكم الله خير الجزاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم استاذ ناصر الدول فادو كبجمي ادو كان كذبه سكتا دو جدي ومن نورنا الفادا كان بول امسي سين ديفيسنا الفادا جرادا مي حمله يرو استاذ ناصر Gowwa qonni nama jedhani haamilee anaa misila kenna.
lamaanuu hamileen steeji irraa Ustaaz Naasirii fi yeroo keessee hedduu galatoomaa jedha. Itti afaan keessummaa kabajaa guyyaa kana akka affeeruuf gara itti afaatti sin dabarsa. Ijoolleen jidduu deddeemaa jirtan please ijoollee keessan qabadhaa warri maatii as jirtanii itti afaatti dabarseen directly qophiitti aanu isinitti. Ayyee akkam jirtu asuma jirtu miti waan tokkoof lama duwwaa jedheen nama sin eegaa jirtan dhaga'uuf irraa feetan itti sin ceesisa. Oromoo waan hundumaa irratti waan walii galluuf walitti dhufna miti. Garuu tokkummaa keenya wal dhaga'uun walirraa baruun lafa rakkoon jiru mari'achuun dhibee keenya hiikuun tokko taanee walitti dhufnee haasa'uun nu barbaachisa waan jennuuf walitti dhufna. Anjawaarii hojii waan waliin galle baay'een hin jiru. Garuu ilma Oromoo qabsaa Oromoo dhimma Oromoo Afrikaa qabu waan ta'eef iddoo kana dhaabannee har'a isaa wajjiniin dhimma Oromoo haasa'uuf iddoo kana jiru. Wal baqachuun rakkoon hiikamu hin jiru. Walirraa maquun rakkoon hiikamu hin jiru. Gamaaf gamas dhaabbatanii maqaa walitti baasuun rakkoon Oromoo hiikamu hin jiru. Oromoon kaabaaf kibbaa bahaaf dhiyaa wal dhaga'ee barcuma mareetti dhufee rakkina isaa hiikkachuu danda'utu irra jira. Barritti wal baqatan maqaa walitti baasan barra akkasii darbee Oromoon barcuma tokkotti dhufee waliin mari'atee rakkina isaa hiikuu qaba. Dhimmiif rakkinni Oromoo Jawaar qofaasaa hiikuu danda'u tokko hin jiru. Dhimmiif rakkinni Oromoo Marroon qofaasaa hiikuu danda'u tokko hin jiru. Dhimmiif rakkinni Oromoo addi bilisummaa Oromoo qofaasaa hiikuu danda'u tokko hin jiru. Dhimmiif rakkinni Oromoo KFO'n qofaasaa hiikuu danda'u hin jiru. Inni karaa nagaa jedhus inni karaa qawwee jedhus walitti dhufee wal dhaga'ee sagalee walii dhaga'ee dhimma Oromoo kanarratti tokko ta'ee waliin hin deemu yoo ta'e maraammartoo taphachuu ta'a. Gamaaf gamas dhaabbatanii miila wal sakaanuu ta'a. Kanaaf Oromoo Jawaarii hojii waliin gallu yoo ta'e iyyuu yeroon itti ta'anii wajjin haasa'anamu. Abiy Ahmed hojii waliin gallu yoo ta'e iyyuu yeroon ta'anii wajjin haasa'anamu. Namni hundinuu barcuma mareef barcuma haasaa barcuma walta'iinsaatti dhufuuni amma kanammoo kagochuu danda'u. Garee qabachuu dhiifnee warroota dhimma siyaasaa Oromoo Afrikaa qaban kan harka micciirree barcuma tokko yoo sabni fide duwwaa. Na hubadhaa jara kana harka isaanii micciiree Marroo harka isaa micciiree Jawaariin harka isaa micciiree Abaa'oo harka isaa micciiree KFO harka micciiree barcuma mareetti kafiluu danda'u uummata Oromoo qofaadha. Garuu cincinnee karaa nama jala yoo yaane isa kana deeggarree isa kana jibbaa isa kana ol kaafnee isa kana lafatti gad dabalaa yoo jenne maraammartoo wal sakaanuu dhimmi rakkinni Oromootu baraan hin hiikamin hafa. Utuun Jawaarii waan baay'eetu waliin galiniin har'a iddoo kana dhaabbadhee isaaf hamilee ta'aa jira. Wanti wajjin waliin galan hedduutu jira. Garuu ilma Oromoo qabsaa Oromoo saba Oromoo nama dhaabbateedha. Hamma danda'u wajjin haasee wajjin mari'adhee rakkina Oromoo hiikuudhaaf banaadha yaadi koo. Kanaaf amma eeggataa akka turtan nama baay'ee jaallattan nama baay'ee kabajan haasaasaa eeggataa akka jirtan kitaaba hin gaabbu kan hin barreesse dhugaan isinitti hima hayyuun Oromoo baay'een waggaa 30-40 hojjetanii utuu kitaaba tokko nuun barreessin jireenyi isaanii lafarraa darbe. Jawaar yeroo kanatti daddafee ariitiidhaan akkuma yeroo baay'ee jedhu hammam akkan jiraadhu hin beeku. Hammam akkan umuriin na dheerattu hin beeku jedhee dafee kitaaba kana barreessuusaa nuuf har'a barnootaa dhaloota dhufuuf immoo dhaamsa tarsiimoof tooftaa baafatee dhaloonni itti aanu qabsoo Oromoo kana fuulduratti akka deemsisuuf kitaabni kun hin fayyadu. Kanaaf ammas bitadhaa amma eegaa akka turtan obboleessa kee Jawaariin gara iddoo kanaatti waama hamilee guddaadhaan gara iddoo kanaatti simadhaa. Akkam ooltan? Akkam ooltan? Good to be back home, huh? I'm so nostalgic. So many memories. Bara
Kita itu barangkali dah biasa. Kumala maafi jahab dia kan udah kaya apa sih? Amerika kumala maafi kan summer August season kan? I think February 2006 dia kan udah Minneapolis. Udah dargaggoo jarurraa kaane takkuma takka osoo jennu osoo wal qarru san booda Oromoo Firistitti ceene saniinis uummata keenya wajjin mari'anne miidiyaa OMN dhaabne qilleensa Oromiyaa bilisoomsine san booda ammas waluma qaraa walis gorsaa walis aarsaa qabsoo qeerroo sochoosuudhaan warra taankii baankii qabatee waggoota 50 diriirfatee nu carachuudhaaf deemu mootummaan shimbirroodhaa miti wacaa fi wacaafaadhaan hin buutu irra jiru amma ta'u keessatti wacaa fi wacaafaadhaan lafaan geenye jechuudha. Iccitiin keenya maali? Kitaabni gaabbu iccituma kana isaatiidha. Kunis maali? Uummanni keenya uummata haqa qabu. Waan isin irraa dhaladheefi miti. Uummata qeesaa irratti roorrifame, qeesaa irratti salphifame, qeesaa irratti saamame, qeesaa irratti walqixxummaaf kabajaadhaan jiraachuu barbaade waan ta'eef dhugaa uummata keenyaa kana qabannee haala qabatamaa uummata keenyaa, haala qabatamaa mooraa diinaa, haala qabatamaa addunyaa qorannee strategic advantage kan nuu qabu kami jechuun qabsootti seenee jechuudha. Iccitii miti ifumatti reene uummata keenya sochoofne tokkummaan gurmeessine tarsiimuudhaan masa qabne rabbis gargaarsifanne bakka yaadne san gahuu dandeenya gaafa sanatti jechuudha. Now kitaaba kana keessatti wanni kaayame kutaan gama duraa seenaa dhaloota hiyyaa fakkaatus seenaa dhaloota ilmaan Oromoodhaati. Nuti qabsootti kan seenne kitaaba dubbifneeti miti. Nuti qabsootti kan seenne ololaan kafaafamneeti miti. Waan cunqursaa fi gabrummaa roorrootti dhaladhee jechuudha. Dhummuugatti yeroo guddadhutti roorrootti dhaladheeti qabsoo keessa guddadhe qabsaa'ota fakkeenya godhadhe tuuffii jibba Oromoo irra ga'u kana saba keenya irra ga'u kana qabsoo akaakayyuu kiyyatutti seenee abbaa kiyyatti dabre ilmaan kiyya dhaaluu qaban jechuudhaan kanin gara qorannoo kanaatti akkan seenu kana taasise dabballeen dhufee manatti waan na barsiise miti. Gabrummaas qabsoo ittiin dhaladhee jechuudha. Aanaa kee guddaa hedduu qabu gaafa qabsoo keessa teetichi baay'ateef kurreen buqqisuun hojjechaa turan miti. Miliyoon 50 ta'aniiti warra 5 dhiitaman waggaa 50 deemanii bakka tokko hin geenye. I was sick and fed up of that and I wanted to change it. Gaafasis beekumsaan rabbi naa kenneefi kan hin barnootaan gabbifanne kan hin gorsa keessaniitiin bal'ifanne isin abdaddee uummata kana abdaddee itti deeme takkaan hanqaan isine takka
Ani le wait takka isin kaane se. Idai. Isin lolun dande. Isin mormun dande. Na mormu dande sa. Isin arsun dande. Na arsun dande sa. Takka garu isin kasar sen de wallahi isin kasar sen de. Na unne de. Yaada ka kokar sen ti dufu. Riba kai ti dufu. Kamir kana kaisa ka bande dufu. Koradde ityadi ayyota maredde manguddorra gorsa fudhadde eega bicheessine booda sirbu mormi falmi yaada gorsa keessanii gabbinee hojiitti seenaa jechuudha. Cidhiin kitaaba kana keessa waan biraati miti. Maaliif kitaaba kana barreesse? Tokko manni mormata aadaa seenaa boonsaa qabu. Garuu oral society waan ta'eef barreeffachuu isaa gaariidha. Baabashaa torraa kaasee warri as keessa jirtan gameeyyiin qabsoo kana seenaan ta'e osoo barreeffamte kitaaba akkanaa shanii ol baati. Isin faarsuu ni barbaadu baadha. Baadiyyaarraa kaanee dhiitamaa, dhiibamaa, qabsoo seenne, dhiibamne, Somaalee seenne, bishaan san qaxxaamurre, Yamaniin goone, Saawudiin goone, Xaaliyaaniin goone, Kaanadaa dhufne, Ameerikaa dhufne. Isaan loomu joorni. Seenaan mataa keessanii seenaa uummata Oromoodhaati. Seenaa nama qaanessullee miti seenaa qabsoodhaati beekama. Seenaa qabsoodhaati. Kanaaf kan hin barreesse namni keenya akka barreessu barbaada. Lammataa wanni baroota 2013 hanga 2018 hojjetame seenaa addunyaatti waan galmaa'uu qabu waan beekamu qabu. Bakka dhugaan murannoon qabsoo wal ta'anii injifannoo itti agarsiisanidha jechuudha. Kanammoo ka Oromoodhaaf fedhii qabne ka Oromoo mataa keessa waqaree hamilee isaa cabsu fedhu akka Oromoonis dagatu barbaada. Akkuma agartan bakka yaadne ga'e akkas bilisummaa dhugaa gammadaan mirgi isaa kabajamu, Oromoon akka Oromootti mirgi abbaa biyyummaa isaa kabajamu, sabaaf sablammii wajjin wal qixa ta'ee ittiin jiraatu guutuutti hin galmoo'in bakka hin geenye. Haa ta'u immoo sirna abbaa lafaa jala hin jiru immoo sirna abbaa lafaa kan namaaf laftinis namaaf lafti Oromoottis qabeenya alagaa taasisan jala jiru jechuudha. Hoggaa shantama keessatti hin shubbu suutaa soo deemne hoggaa deemu yoo gatan taranne kuufnee lafatti dhabne daaraa dhaqqabne kaanee hoggaa shantama keessatti jijjiirama gurguddaa dhafifne jechuudha. Kun ittiin boonuu qabu. Abboota keenya irraa kaase, afran qolloo irraa kaase, sochii baalee irraa kaase, sochii lixa Oromiyaa irraa kaase, sochii machaa Oromiyaa irraa kaase. Hanga qabsoo qeerrootitti wanti keessa barra walaa qabdi. Ittillee mul'ooyne qabsoo saboota addunyaa hunda jiru. Hanga takka deemee hanga takka gochuu waan jiru. Gufachuun dhiirummaadha. Gufatanii lafatti hafuudhaatu harummaadha. Oggoonni ijaan dabre kun rakkisaa turan. Ulfaatas barko sekolah jaatamoota irraa hanga 2018tti qabsoon ga'een godhaa turre sirna gita bittaa alagaa irratti ture. 2018 irraa kaasee qabsoon godhamaa jiru sirna gita bittuu jallaa keenya irratti jechuudha.
qabsoon lamaan utti godhamu tooftaa jijjiiruu gaafata. Tarsiimoo jijjiiruu gaafata. Kaayyoo jijjiiruu garuu gaafata. Kaayyoon Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiisaa jechuudha. Eenyummaa isaatiin boonee kabajamee jechuudha. Qabeenya isaa irratti dalagatee hiyyummaa keessa ba'u saamicha irraa dhaabbachuu. Kan ammoo walitti qindeessuudhaaf mootummaa inni filatee seera fi tumateen Oromiyaa itti bulchu Itoophiyaa immoo sabaaf sablammoota wajjin buluudha. Kana galmaan ga'uudhaaf amni guddaan yoo xiqqaate tuussarra ta'u deemamee jira. Kaafe bakkaan ga'uudhaaf amma immoo haara galfattanii moggaasati. Right? Biyya dheeytan, maatis gaafattan, qamaatan, bashannantanii amma qabattoo jabeeffachuun ammaa jechuudha. We are going to finish the journey. Let's go. We have the strategy. We have the plan. We are prepared. We have filled our gas. We are going to finish this journey. Now, kaleessa gaafa dardara tiyooriidhaan baranne Itoophiyaa fi Oromiyaa fagoo dharra laallu hojjannee itti milkoo'e. Arrabnu gaafa arrii qabu. Gaafa Itoophiyaa dhaynee harkaan qaqqabannee hidhamnee macarooshii keessaa agarree sirriitti hubannutti gaafa sirna gita bittaa alagaa firraa buufnee jallatus, doofatus, hatus, badaa ta'us keenya keessa dhaynatti hojiin akka kaleessa hin ulfaatu. Filannoo sadii qaba warri jallaan gaangoo irra keenye hoggaa siree irra keenyu siree jallu dhiitu. Gabrummaa ormi akka reetti isa dhiite oofu jalaa baafnee siree irra baafne siree irraa lukka ficcaa siree irraa gadi bu'ee mana Oromoodhaan jiru. Baanki alagaa irraa fuunee harka isaa keenyaan diroonii bitee qabalee keessatti mana hiyyeessaa gubu carraa sadii qaba. Yoo Rabbiin barsiisee qalbii horatee karaa deebi'u. Natti hin fakkaatu isin du'aa itti godhaa. Kalammataa warri marsee taa'u kan isa waliin ol baafne fala itti godhee wajjin kufuu manna ibbararu. Sadaffaa walitti hataayamanii dastbiinii keessatti kufuudha jechuudha. Kuni dhaadannoo miti. This is not a slogan. This is a plan. This is a strategy. This is a plan. I'm not bluffing. Sabni kun sabalaafaa miti. Yeroo callisu sodaatee ni rafu. Himmuu ni riba malee. Hoggaa lama sadiif reebnee garuu hin rafne dalagaa turre jechuudha. Hojii hojjechaa turre jechuudha. Qaama keenya madaa'e waan danda'an. Jaarmaa keenya bitaa mirgaa rukutannee lallaafatee deemnee jaarranne. Haala qabatamaa mata keenya biyya keenya naannoo keenya fi addunyaa qorannee tarsiimoo saniin wal gitu baasuu irratti fuulleffannee jiru. Sanamma xumurree hojiitti seennee jirra. Hojii kanas isin dammaysuudhaan diina rifachiisuudhaan eegallee jechuudha. Itti milkoo'ee deemu. Marsaa itti aanu wal gorfachuu, wal qajeelfachuu, tarsiimoo lafa keenya irratti mari'achuuf bilcheeffachuutti deemna. Marsaa sadaffaatti hojii galmaan ga'utti deemna. Look, sirni amma jirtu hedduu nama cinqitu. Itti dhiisanuu ni kufti. Our concern fuulleffannaan keenya is about post-Abiy Ethiopia. It's about post-Abiy Oromia. We are not going to repeat some mistakes. Dongoroota bifa adda addaatiin hojjetame irra hin deebi'u. Akka irra hin deebinetti sirriitti qorannee jirra, itti qophoonee jirra.
Nura geeffadha. Bakka isin hin galin nu gaafadha. Bakka kanarraa mayde seetan nu gorfadha. Bakka itti akkatti rabbi itti nu kadhadha. Waliin jirra. Gara fuuldura deemnaa ni milkooyinaa nagaan na bula. Osoon ka'iin dura daqiiqaa xiqqoo wayii qabnaa nama lamaa sadii gaafii fi waan hagammaa deemurraa carraa kanatti fayyadamee gaafachuu barbaadu nama lamaa sadii warri security jidduu ta'aatii nama lamaa sadii jidduutti yaada fudhannee akkasitti xumurraa namni lamaa sadii gaafiidhaaf taatan jidduu kanarratti as dhuftanii hiriiruu dandeettan nama lamaa sadii. Achumatti osoo garan Gaafii deemee hiriira gala. Hiriira gala. Aye. What? No. Line again. Need nothing. Job, take a shot. Injured. Undi keessa nutaa. Warri as bira jirtan hundi keessa nutaa. Please.